Excuse me. Dhiifama wajjin. What's your name? Or what's your name? Maqaan kee eenyunni? My name is John. Maqaan kiyya John jedhama. What's yours? Ati hoo eenyu jedhamta? I'm Alex. Ani Alexin jedhama. You speak English very well. Ati Ingiliffa sirriitti haasofta. Thank you. Baay'ee galatoomii. Do you know what time is it? Yeroon meeqa akka ta'e natti himuu dandeettaa? Beektaa? Sure. Yeah. It is 5:15. Sa'a 5:05. What did you say? What did you say? Maal jette? I said it is 5:15. Ani kan jedhe sa'a 5:05dha. Thanks. Galatoomi. You're welcome. Rakkoon qabu. Have a nice time. Bye-bye.